seexanaa cabseera. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo asin jiru ka'eera. Galiilaa osoo jiru waan inni isinitti himee ture yaadadhaa. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 hanga 6. Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo isaatiin seexanni ni hidhamee addaan bilisa ba'ee kanaan boodas nagaaf gammachuutu ta'e. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii biyya keessaaf biyya alaa jirtan akkasumas miseensonni waldaa duukaa bu'ootaa bakka garaa garaa jirtan kun qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan bara 2018 sababeeffachuun TV'n sagalee dhugaa waldaa duukaa bu'ootaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiin kan isiniif qopheessineedha. Qophii addaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan bara 2018 sababeeffachuun keessummaa ayyaanaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Isinis bakkuma jirtan taa'uudhaan qophii keenya daawwadhaa. Qophiin keenya immoo namoota hundaa bira akka ga'u laayik, sheer, koomentii gochuudhaan hiriyoota keessaniif qoodaa. Marree guyyaa ayyaana waggaa kanaan akkanatti faayyee miidhagsee kan nu bareechee mana uffata aadaa Naafiyaad Diizaayinii. Bakki argama isaa Naafiyaad Diizaayin lakkoofsa tokkoffaan Addisuu Gamayaa gamoo Shaggar Giraand Moolii lakkoofsa 10 lakkoofsi lammaffaa isaa immoo Phaawulos Madaanalamii mana barumsaa Madaanalamii gamoo Gadaa baankiin irra jiru lakkoofsa 140tti argachuu dandeessu. Uffata qulqullina isaa eeggate argachuu yoo barbaadan Naafiyaad Diizaayinii filannoo keessan godhadhaa. Maarree daawwattoota keenya qophii addaa keenyaa kana qofaa keenya miti kan qopheessinee isin biraan ga'aa jiru. Miseensota waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu sabbataa wajjin ta'uudhaan faarfachaa gara mana keessummaa keenyaatti imalaa jira. Isinis nu wajjin imalaa. Gooftaan Yesuus du'amee kabaja mirgaa baatol ba'ee wanjoo garbummaa barbaadeessee baricha ijoollee isaaf labsee. Amishee Magdalaan urgaa gaarii qabattee iddoo waamcha gooftaa obboruudhaan imaltee dhagaan irra hin jiru awwaalli isaas duwwaadha daanga'ee kan hin hafne Iyesuus jiraataadha. Gooftaan Iyesuus du'amee kabaja mirgaa baatol ba'ee wanjoo garbummaa barbaadeessee baricha ijoollee isaaf labsee. Gooftaan Iyesuus du'amee kabaja mirgaa baatol ba'ee wanjoo garbummaa barbaadeessee baricha ijoollee isaaf labsee. Kabajamtoota hordoftoota keenya imala keenya xumurree mana abbaa keenya ergamaa dhiifamaa Qomoos Abbaa Shinoodaa Urgaatti argama. Egaa abbaan keenya mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa biyya lallabaa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sulultaa fi mana abbichuutti hojii gaggeessaa olaanaadha. Akkasumas kutaa magaalaa Furiitti bulchaa Kawaala Dabra Naazireet Yesuusiiti. Qophii keenya guutummaa isaa mana abbaa keenyaatti qopheessine kan isin biraan geenyu ta'a. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Du'aamoyee ka'eera waanjoo seexanaa cabseera. Abbaa keenya baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 hagaan geessan. Ameen baga naguma wala waan geenye. Egaan abbaa keenya ergamaan dhiifamaa Qomoos Abbaa Shinoodaa Urgaa eenyu eessatti dhalatanii guddatan? Kan dhaladhee guddadhe godina Baaleeti. Iddoo addaatitti magaalaa Alii jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhe. Guddinni kiyya garuu yaa akkuma ijoollee qotee bulaa tokkotti warra ganda qotee bulaa keessa hin argame. Jireenyi keenya bara dheeraadhaan kan ta'e yaa aga elementarii barumsa elementarii xumurutti maatii wajjinan ture. Barumsa kiyyallee hanga kutaa 7 maatii biratti achumattan xumure. Sanaan booda gara high schoolititti kan godina irratti darbinee magaalaa Gobbaatti high school Gobbaa irratti barachaa ture. Jalqaba irraa kaasee Abbaa Shinoodaan qotee bulaa cimaadha. Nama maatii gargaaru. Halkanis guyyaas mana osoo hin ta'in baadiyyaa horii wajjin oolee wajjin bulee
qonna irratti fookasdii ta'ee nama jiraataa turedha abbaa Shinoodan. Gara tajaajila mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti akkamiin dhuftanii? Bara 1985 irraa eegaleeti tajaajilummaa mana amantaa kan jalqabne. Iddoon ani itti dhaladhee guddadhe yaa'u naannoon Baalee beekamaadha. Manni amantaa iddoo ani jirraa daqiiqaa 40 deemsisa. Mana keenya keessaa mootiyyuu ana olitti hangafni nama tokko kan jiru ani ilma lammaffaadha. Tajaajiluma naannoo san keessa jiruun akkuma carraa ijoollee hiriyoota koo wajjin yeroo mari'annu warra sanbattamaarii kana laalleet ijoolleen guyyaa dilbataa kun maal baratu maal inni barumsi isaanii yaallee dhaqneet malaaluu qabna jennee dhaqne jalqabnatti. Dhaqnee ilaallee yoo dhaqneetiin ilaallu nama 5 taanii dhaqne. Dhaqnee ilaallee gaafa san akka tasaa bataskaana sanarratti bataskaanni baadiyaa keessa jira. Magaalaa irraa daqiiqaa 40 deemsisa. Namni wangeela laloo hin jiru. Gobba haayiskuulii ijoolleen baratan ijoolleen shamarran 2 inaalama addunyaatiif hin beeksisanii warroonni jedhaman tokko isaantu barsiisa wangeela. Wangeela tokko 2 jedhanii Addis Kidaanis kakuu haaras kakuu moofaas isaantu barsiisa. Ani yeroo sanaan akkamitti bakka barannee tajaajiluu qabna kan jedhu natti dhufee ijoollee waliin dhufne isaan hafanii ani torbanitti guyyaa tokko barumsi kan ture hudii qofa kan ture achitti deebinee babbarachaa turre kanuma keessa jidduudhaan immoo barumsa diqqunaa gibira diqqunaa isa jedhamu kana Margeetaa Tashooma jedhamu tokko akka tasaa dhufee qacaramee bataskaana sin keessa kophaa isaa achuma oola achuma bula gara biroo iddoo itti deemuu qabu. Kanaaf isuma bira teenyee barumsa jalqabne. Barumsa kan barannu mootiyyuu ani baadiyaa keessan jiraadha iddoo lafa qonnaa iddoo maasan keenya jiru. Ganama barumsan baradha yoo ta'e halkan qotii wajjin marga keessa bulchaa. Gan achi deebi'een ijoolleen daa'imman jiru kan qotiyoota bishaan obaasan barumsa geenan dhufaa sa'a 6:00 mana barumsatii baheen sa'a 7 achi nan gaa 7:00 mootiyyuu qotiyyoo kun xamadee jechuudha. 7:00 xamadee hanga sa'a 2 baatirii moofara irratti ni qonna. Kan qotee bulaan tokko guyyaa qotaa oolu jechuudha. Yoo mootiyyuu barumsi ka sa'aatii ta'e sa'aatii booda yeroo ta'u ganama barii sa'a 12:20 qoo naannoo isaatti xamada. Hanga sa'a 5:00 nan qotaa sanaan booda ani hiikeen gara mana barumsa kootii deema. Mana barumsaati bataskaanaa iddoo qonnaati oolmuchi kiyya. Sadarkaa kanaan itti deemaa osoo dhufnu waa'ee sanbattamaarii kana gaafa jalqabnu guyyaa baadiyaa oolla iddoo qonnaa galgala mootu dadhabbii sanaan daqiiqaa 40 deemnee lammaffaa diqqunaa barannaa jechuudha. Asuma xiqqoo jalqabnee osoo jennu akka tasaa barumsi yookaan elementarii achitti goolabamee gara haayiskuuliitti darbee jechuudha. Haayiskuuliitti yeroo dhufu carraa barumsa ittiin barannu baay'ee arganne. Kanumatti osoo jiru bara 1985 gara 86tti yeroo ceenu irratti barumsa kiyyas dhiisee gadaami gobba san galle Taklaa Hayimaanooti jechuudha. Gadaami Taklaa Hayimaanooti gallee osoo achi jirru maaneejimentiin achi keessatti geggeeffamu yeroo san baay'ee rakkisaa ture. Rakkinni kanaa maalidha? Rakkinni kanaa barumsa inni gadaamicha dhiiseen lammaffaa gara barumsa addunyaatti deebi'e jechuudha. Gara barumsa addunyaatti deebi'ee 8 hanga 11 gobbatti baradhee 12 mootiyyuu gara Booranaa dhufee Adoolaa yookaan Kibra Mangist magaalaa jedhamtutti haayiskuuliitti achitti maatiriikii fudhadhee jechuudha. Maatiriikii achitti fudhadhee yeroo sanatti carraan mootummaan kan baasee yuunivarsiitii galuudhaaf maatisii fi ingiliffi AA ta'uu qabaataa jedha yeroo sanarratti. Kii akka carraa ta'e lamaanuu baabaa dhufe. Zan yuunivarsiitii galuu hin dandeenye jechuudha. Kolleejjii galuu nan danda'a nan aaree nan dhiisee hin galle bakka. Dhiisee hojii carraa hojii gara birootiin hojjechaa dakumarraa ka'uutu yeroo guddaa yeroo baay'ee
hojii hin tuffadhu hojii argadhe nan hojjedha. Asa aaree osoo jiru baankii waardiyaadhaan gale. Waardiyaa baankii hojjechaan seentimeerii akkaawuntiingii dippiloomaa fudhadhe. Kanumatti osoo jiru mootu guddinaan baankis guddina argadhe. Maaneejimentii mootiyyuu isoo maddiidhaan itti fufee maaneejimentii immoo digiriidhaan eebbifame jechuudha. Sadarkaa kanarra dhufnee kan karaa addunyaas karaa sanarra dhufnee achumaan harkifamee mana amantaa keessatti hafee jechuudha. Mana keessaa yookaan immoo maatii keessaa obbolaasa ta'uu abbaa faadhaasa ta'uu namni anaaf fakkeenya ta'eera bu'uura ta'eera bas kana keessatti yookaan tajaajilaa ta'ee akka itti fufuuf jettanii nuuf kaastan yookaan nuuf himtan jira. Hin jiru. Maatiidhaaf fakkeenya kan ta'e mana amantaas kan jalqabe ana. Abbaa keenya achumaan itti dabaluudhaani du'aa ka'uu jechuun yookiin faasikaa jechuun maal jechuudha? Namoota tokko tokkotti kan gaaffii ta'u iccitiin mana amantaa keenyas kan inni barsiisu kan nuuf ibsitanii Waaqayyo ni du'a. Baay'ee galatoomii faasikaa jechuun Ibraayistiidhaani peeska kan jedhu kanuu paas oovar jechuudha. Kun immoo tiyyuu kitaaba keenya keessatti seera bahuu boqonnaa 12 lakkoofsa 6 ka'eetiin barreeffamee jira. Garuu lakkoofsa tokkorraas ka'ee guutuun isaa kanuma dubbata. Maalidhaa uummanni Israa'eel Gibxi keessaa yeroo bahuudhaaf jedhamu Waaqni ergaa gara isaanii ergeera. Hundi isaaniitiyyuu hanga humna isaatiin namoota gahuu danda'uun hoolaa daa'ima kan ta'e qalanii akka nyaatan. Dhiiga hoolichaa sana mootiyyuu balbala bitaa mirgaa irratti akka diban ajajee ture. Maalidhaa fi maal jedheen Waaqayyoo ani ummata Israa'eel ummata koo akka na tajaajilaniif gadhiise jedheenii didee jira. Ani immoo nan baasaa yeroo ummanni Gibxi yookaan Misri gara gaddaatti deebi'u ani ummata koo achi keessaa baasuun barbaada waan ta'eef horii keessayis nama keessayis isa jalqabaa isa hangafa ta'e san Waaqayyo kan Gibxi keessa hundi isaanii dhawwaan barbaadee fi isin balbala keessan irratti dhiiga dibaa. Yeroo ani ergamaan kiyya sun Gibxi keessatti yookaan Misri keessatti hangafoota dha'uudhaaf ajjeesuudhaaf dhufu balbala dhiiga qabu san irra darbaa. Irra darba jechuun faasikaa jechuun tokko ce'uudha darbuudha. Waan ta'eef isa laalaa irra darbe. Yeroo isaan boohanii hanga ijoollee isaanii du'an awwaallachuudhaaf walitti sassaabaman Israa'eel mootiyyuu magaalattii Misri gadhiisanii bahanii jiru. Kanaaf faasikaa jechuun ce'uudha, darbuudha, bahuudha kan jedhuun manni amantaa keenya barsiifti jechuudha. Du'aa ka'uu jechuun garuu addatti Kiristoosin ilaallata yoo ta'e gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos gara addunyaa kanatti kan dhufe addunyaa cubbuu isheetiin duute fayyisuudhaaf dhufe waan ta'eef guyyaa jimaataa fannoorra oolee sa'a 11tti gara bool'aatti gadi bu'eera. Gaafa guyyaa sadaffaa garuu hidhaanarraa hiikaa balbala naa banaa dhagaanarraa kaasaa osoo hin jedhin humna isaatiin aangoo isaatiin Iyesuus Kiristoos du'a keessaa ka'ee jira. Namoota tokkoof warri amantaa ortodoksii yookaan amantaa kiristaanaa keessa hin jirre Waaqni hin du'u akkamitti du'a kan jedhu gaafii qabu. Gaafiin isaanii kun immoo tiyyuu iccitii waaqaa waa'ee kiristaanaa waa'ee Kiristoos kana yoo hin baratin iccitii kan isaanis ibsuun baay'ee rakkisuu danda'a. Garuu akkamitti du'ee du'aa kan jedhu gaafii osoo hin ta'in gaafii ta'uu kan qabaatu Waaqni akkamitti nama ta'ee foon namaa uffatee dhalate kan jedhu san inni guddaan kan ta'uu danda'u. Maalidhaaf Waaqayyoof wanti hin danda'amne tokkotu hin jiru waan ta'eef. Kanaaf Iyesuus Kiristoos ilma namaati foon namaatu uffatee foon addaam uffatee samiirraa gadi bu'eera. Samiirraa kan gadi bu'e mootiyyuu foon namaa uffateeti. Foon namaa inni uffatee ittiin dhalate sun foon sanaan du'e. Waaqummaa isaatiin jiraata bara baraati. Foon isaatiin garuu foon uffate sanaan du'ee jira. Maalidhaaf kitaaba keenya irratti akkuma barreeffameetiin argannu fooniin du'ee waaqummaa isaatiin garuu jiraata bara baraati jedhamee akkuma barreeffame
jiraata bara baraati inni foon uffate sanaan du'e waaqummaa isaatiin jira. Gaafa dubaroo Maariyaam gadaamisha isii keessa jiru samiirraa teessoo isaatirraa hin buune. Gaafa boolla keessa jiru samiirraa teessoo isaatirraa hin dhabamne. Waaqni waaqummaa isaatiin waan hunda hojjeta waan ta'eef isaaf as jira achi jira as hin jiru jedhamee hin himamu waan ta'eef Yesuus Kiristoos nama fayyisuudhaaf foon namaa uffatee akka namaatitti dhufee akka namaatitti nyaatee dhugee foon sanaan du'ee jira. Waaqummaa isaatiin garuu jiraata bara baraati waan ta'eef du'aa ka'ee jira jechuudha. Tolee daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan TV Sagalee Dhugaatii qophiin immoo qophii addaa ayyaana Faasikaati. Kanatti aansuudhaan immoo faaruu isin afeerraa faaruu kan nu faarfatu obboleessa keenya Daaquu Faarfataa Zakkaariyaasi. Doa ka'umsa kee kana manunufi doa ka'umsa kee kana manunufi gara keenyatti ergi ifa kee yaa gooftaa nuuf ergi ifa kee gara keenyatti ergi ifa kee yaa gooftaa nuuf ergi ifa kee du'aa ka'umsa kee kana manunufi du'aa ka'umsa kee kana manunufi gara keenyatti ergi ifa kee yaa gooftaa nuuf ergi ifa kee gara keenyatti ergi ifa kee yaa gooftaa nuuf ergi ifa kee ትንሣኤከ ለይለ አመነ ትንሣኤከ ለይለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ ብርሃነ ከፈኑ ዲበነ Faaruudhaan booda walitti deemnee jirra. Egaa abbaa keenya Yesuus Kiristoos sanyii Addaamiin fayyisuuf dhalatee du'ee du'aa ka'ee mirga abbaa isaatti ol ba'ee kana manni kiristaanaa keenya hin dubbatti. Garuu immoo namoonni nuti Kiristoos isa fannifame lallabnaa jedhanii naannoo keenya dhageenyu baay'een isaanii Kiristoos erga du'ee du'aa ka'ee mirga abbaa isaa taa'ee mirga abbaa isaa kan jiru nuuf kadhataa nu araarsaa jiru. Dhuguma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga waaqa jennee amanne nu araarsa nuuf kadhata jennee immoo deebinee lallabuu dandeenya. Baay'ee galatoomii gaafiin kun iddoo baay'ee jira namoonni amma warri shakkitoota keessa jiran gaafii kana yeroo baay'ee kaasu. Kiristoos isa fannoorra olee lallabna jechuun sirriidha. Nutis kan lallabnu Kiristoos isa fannoorra oleedha. Kiristoos isa dhalateedha, isa du'eedha, isa du'aa ka'eedha, isa du'a mo'ateedha. Kiristoosii kana lallabna nutis. Akka amantaa Ortodoksii Tawaahidootitti guyyoota 365 guutuu waa'ee Kiristoos kan lallabamu. Ayyaanni guyyaa kamittiyyuu haa kabajamu, yaadannoon kan qulqullootaati, waaqummaan immoo kan Waaqayyooti. Kan aangoo waaqummaa qabu, kan itti waaqeffannu, kan kabajnu, kan nu fayyise, kan bilisa nu baase, waanjoo gabroo nurraa cabse, bitaa gara mirgaa kan nu deebise, si'oolidhaa gara gannatii nu geesse jennee kan lallabdu manni amantaa Iyyasuus Kiristoosidha. Isaa alattis fayyisaan hin jiru. Kun ifa. Garuu Iyyasuus Kiristoos du'ee erga du'aa ka'ee gara abbaa isaatiitti gara samiitti ol erga bahee booda Iyyasuus Kiristoos har'as nuuf kadhataa jedhanii warri lallaban jiru. Suni lallaba dogongoraati. Maalidha yaadichi kitaaba keenya irratti kan jiru?
kitaabolee keenya kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis akkuma barreeffameetiin hundi keenya arginu Iyyasuus Kiristoos kaleessas jira, har'as jira, borus jira. Inni jiraata bara baraati. Garuu yeroo foon uffatee addunyaa kanarra deddeebi'u sana qulqulluu Phaawulos ergaa gara Ibrootatti ergirratti maal jedhee kana yeroo tokko raawwateera jedhe. Kana yeroo tokko raawwatee jira. Kana yeroo tokko raawwate jechuun isaa maal jechuudha? Addunyaa kanarra deddeebi'ee yeroo fannoorra oolu sana abbaa koo waan hojjetan hin beekan waan ta'eef dhiifama godhiifi jedhee miti. Sagaleen inni yeroo san Kiristoos dubbate hanga bara baraatitti jiraata. Jechi sun hanga bara baraatitti itti fufa. Malee Iyyasuus Kiristoos akka yeroo foon uffatee qulqulluu Phaawulos kan akkuma jedhe ofitti nu araarsuudhaaf jedhe. Ofitti nu araarsuudhaaf. Araaru waa'ee araarummaatu hojjetaati kan jiru. Waa'ee araarummaa hojjetaa ture san keessatti mootiyyuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti anii fi abbaan tokko jedhee miti. Anii fi abbaan tokko jedhee ko. Boqonnaa 14 irratti gaafa dhaqxee ilaaltu mootiyyuu ana kan arge abbaa koo arge jedhe. Zan tokkummaa isaaniiti kan achirratti agarsiisu. Akka yeroo lafarra deddeebi'ee fooniin deddeebi'ee yaa abbaa koo dhiifama godhi jedheef sanatti har'a fuuldura isaa dhaabbatee kan kadhatu miti. Sagaleen inni yeroo addunyaarra jiru foon uffatee addunyaarra deddeebi'aa ture sun inni dubbate sun hanga bara baraatitti jiraata. Malee Iyyasuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti gaafa ko deebii hunda isaatiif ta'u nu deebiseera. Jalqaba sagaleetu ture jedhee miti. Inni immoo abbaa bira ture jedhee miti. Inni sun immoo deebi'ee waaquma jedhee miti. Waaqni waaqa erga ta'ee isuma isaan erga ta'ee 14 irratti gadi siqee lakkoofsa 14 irratti gadi siqee maal jedhee mootiyyuu foon uffatee jedhe. Inni foon uffatee sun addunyaa kanarratti yeroo deddeebi'ee barsiisu, yeroo deddeebi'ee fayyina kennu wanti inni hojjetaa ture sun bara baraan waan daanga'u miti. Sagaleen inni yeroo tokko dubbate hanga dhuma addunyaatti itti fufa. Malee har'a fuuldura Waaqayyoo dhaabbatee akka hin kadhanne inni waaqa. Kabaja durii sanarratti isa foonummaa sanaan addunyaa kana dhiisee maal jedhe Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 irratti gaafa fannoorra oolee Iyyasuus Kiristoos mataa isaa isa sa'aatii dhumaa sa'a 9 sanarratti mataa isaa gara mirgaatitti deebiseet hundi isaatu xumuramee deemti. Hundi isaatu xumuramee. Araarsuudhaafis waanjoo gabrummaa cabsuudhaafis waan fooniin uffatanii addunyaa kanarratti hojjetan hunda isaatu xumurameera. Kanaaf qulqulluun Phaawulos Kiristoosiin foon uffatee dhufuu isaatiin yoo beeknes har'a akkasitti hin beeknu jedhee miti. Har'a akkasitti hin beeknu. Har'a akkamitti beekna? Waaqummaa isaatiin beekna. Kanaaf kadhannaan isaaf hin himamus eenyumaafis hin kadhatu. Inni kanaan booda inni dubbate sun hanga bara baraatti itti fufaa jechuudha. Asirratti waan gaaffii kana keessaa osoo hin bahin waa'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos manni kiristaanaa Ortodoksii kan isheen kabajju sooma guddaa yookaan immoo abii soomii jettee manni kiristaanaa keenya waamtu xumura isaa irratti. Namoonni tokko immoo soomiin hin barbaachisu garuu faasikaan kabajnaa du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin kabajnaa jiru. Akkamittiin wanti kun macaafa qulqulluu wajjin walitti hin bu'u? Macaafa qulqulluu wajjin osoo hin ta'in namaan walitti bu'a. Macaafni qulqulluun kan Waaqayyooti. Waaqa osoo hin ta'in namaan walitti bu'a yaadni kun. Warroota amma ati kaasaa jirtu kana gannaa gaafate kabaju si wajjin kabaju. Lakkoofsa kaarandarii sana garuu hin qabani. Du'aa ka'umsa Kiristoos du'aa ka'umsa Kiristoos hin kabaju. Garuu sooma san hin soomnu jedhu. Guyyaan irra tinsaa'ee jedhu jennee gaafa nuti tinsaa'ee jedhu san wajjin tinsaa'ee jedhu. Gaafa nuti dhalate jennu nu wajjin dhalatee jedhu. Kana eessarratti barraa'ee jira mee wanni isin qabdan kamiin itti osoo gaafatte hin qaban jiru. Kitaaba kakuu haaraa keessas haa ta'u kakuu moofaa keessas haa ta'u isa kam keessatti iyyuu Kiristoos du'aa ka'umsa guyyaan 55 sun har'a. Fakkeenyaaf guyyaa 55 kan soomamu kana keessatti inni jalqaba sooma Erqaal jedhama. Inni dhumaan immoo dhukkubbii Kiristoos kan itti yaaddatamu. Waa'ee dhukkubbii isaas hin beekanii, waa'ee seensa abbootiis hin beekanii,
Garuu Ortodoksiin har'a Kiristoos du'aa ka'e waan jedhaniif jennee qofaaf isaanis Kiristoos har'a du'aa ka'e. Kaalandariin qabanii jechuudha. Sooma raajotaan sooman garuu Kiristoos dhalateedha. Kiristoos dhalachuudhaaf immoo raajonni hundi isaanii soomaa ture. Irraa keessa jirraa, rakkina keessa jirraa, boo'icha keessa jirraa, gadda keessa jirraa, koottuu bilisa nuu baasii nuuf dhaladhu jedhanii soomani. Nuuf dhaladhu isaa osoo hin beekin dhalatee san eessaa fidani. Tokko. Inni lammaffaa waa'ee amma tinsaa'ee Kiristoos yookaan du'aa ka'umsa Kiristoos jennee nuti dubbannu kanarratti waa'ee du'aa ka'umsa Kiristoos kana maal sabeeffattanii gootanii kaalandarii kamiin hojjettanii hayyuu mana keessanii amantaa keessanii kamtu isin barsiisa osoo jetteen deebiin qaban kanarratti. Kuni maal fakkaata? Isa tokko nan jaaladha isa sana mootu hin fudhadhu waan jedhu akkasi fakkaata waan fakkaatuudhaaf maleedha. Karaa kamiiniyyuu osoo deemte kaalandariin manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hojjette guutuu biyyaatiif kan kennamis inni biroos kan itti fayyadamu kan isheetiif kan ishee qofaadha. Isaan waan hundartuu si hordofu. Kan isaaniin qabanii si hordofu deebi'anii garuu si qeequ. Abbaa keenya du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos dubbii fayyinaa keessatti akkamiin ibsama? Kun waan ifatti jirudha. Ilmi namaa Addaam yeroo dhalate Addaam eeldaa ijoo jedhamtu irratti kan inni Kiristoos isa uume. Eeldaa sana keessaa kaasee mootiyyuu Eeden Gannatiitti kan galche. Eeden Gannas kan keessaa waggaa 7 kan inni ture. Sanaan booda sagalee waaqaa dhiisee sagalee seexaana dhaga'ee dogongoree achi keessaa bahee jira. Yeroo bahu garuu addunyaa guutuu samiif lafa waan asirra jiru hunda isaatu bulchuudhaaf to'achuudhaaf aangoon kan kee ta'ee kennameefii ture. Garuu muka tokkocha kana yoo tuqxe hin duutaa hin jenneen. Du'a du'aa duutaa jedheen. Du'a du'aati kaati duuta jedheen. Hin duuta jechuun foon keetiif lubbuun kee gargar bahudha. Du'a du'aa duuta jechuun immootiyyuu fooninis lubbuunis du'uudha. Addaam yeroo sanaaf Kiristoos kana jedheeni inni sagalee seexaanaa dhaga'ee muka san nyaatee du'e jedheeti. Amantaan kamiin isaaniitu kan amanan du'e. Garuu Addaam lubbuudhaan jira. Sanaan booda Addaam bara dheeraadha kan ture. Kan hunda ture sanaan booda du'ee gara booddaatti kan seene jechuudha. Du'a du'aa duuta inni jedhe suni tokkoffaa irratti muka kana nyaatin jechuun irraa of dhoorki. Inni lammaffaan soomii jechuudha. Inni sadaffaan abbummaa kootitti ajaja kootitti amanii kan jedhu kan sadiin kana wal tokko bakka tokkotti Addaamiif kennamee jira. Addaam isa sadan sanaayyuu cabse achitti. Ana waaqummaa koon amannee jecha ani siin jedhan dhageenye kan diiyaabiloos jedhe immoo dhageesseerta. Kanaafuu du'a du'aa duuta jechuun isaan anaan gargar baata. Waaqa isaatiin uumaa isaatiin gargar bahe. Gabricha diiyaabiloos ta'e jechuudha. Erga gabricha diiyaabiloos ta'e booda mootiyyuu gidiraa san hunda keessa darbee waa'ee isa barbaacha dhufeet Addaam eessa jirtaa jedheen. Maaliif kana jedhaa? Boodarratti foon homaan beekne foon wallaalaa kan isaa inni uffate san uffatee akka dhufu itti agarsiisuudhaaf osuma arguu osuma bira jiru eessa jirtaa jedheen. Sagalee kee dhaga'een sodaadhee dhokadhee jira jedheen. Kana siin jedhe cabsite muka ani nyaate siin jedhe nyaatte jennaan heewaan akkas jedhee sababa daraddara hundi isaatiiyyuu. Sababni sun garuu isaan fayyisuu hin dandeenye. Dhumarratti garuu Addaam boohee gara isaatitti gaafa imimmaan isaa dhiigaa walitti makee aarsaa godhee isaaf dhiyeessu foon namaa uffadhee namarraa dhaladhee sanyii keetirraa dhaladhee dhumarratti dhufeensi fayyisadhee waadaa galeefiira. Waadaa galee san eegeeti Kiristoos barri 5,500 erga xumuramee booda bara kakuu haaraa jaarraa tokkoffaa irratti gara addunyaa kanaa dhufee Addaamin kan fayyise. Bu'aan isaa fayyina Addaamii jechuudha. Tole achumaan itti dabaluudhaan dhufaatii isaa lammaffaatti yoo maal goone fuula isaatti du'aa kana? Gaafilee hamma ammaa kaafte keessaa gaafiin inni guddaan isa kana amma. Dubbiin iccitii mana amantaa dadhabbiinaan ilmaan namaa bu'aa icciitiin ilmaan namaa hundi isaa amma kana keessatti kan guduunfamu jechuudha. Kiristoos akka lammata dhufu hin beekne hundi keenya.
Kitaabni keenyas kan nutti hima kana amanna nutis. Gaafa lammata dhufu garuu maal gochuu dhufa? Dhufaatii isa jalqabaa addunyaa bade fayyisuu dhufeera. Dhufaatiin isa lammaffaa garuu murtoodhaaf kan dhufu. Isa jalqabaa irratti samii samiirraa gad bu'ee foon namaa ol uffatee cubbuudhaan alatti waan namni hojjetu hunda isaa hojjetee fakkii nuuf ta'ee nu barsiisee akkuma wangeela Maatiyos boqonnaa 28 gubbaa irratti hunduma isaa anarraa baradhaa jedhe san hunda isaa nu barsiisee gara abbaa isaatti deemee jira. Gaafa ol bahu garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 kaaftee gaafa dubbiftu maal jedhaa? Anis gara abbaa kootittan ol baha iddoon isinii qopheessa garasittis isinin fudhadhaa jedhe isa guduunfaa isaa jechuudha. Isinin fudhadha iddoo qabna achitti nu fudhachuu hin dhufa Kiristoos. Gaafa achitti garasitti nu fudhachuudhaaf dhufu garuu akka kanaan duraa kan dhukkubsate fayyisuudhaaf kan kufe kaasuudhaaf ofii isaatii ofitti araarsuudhaaf miti kan dhufu amma murteedhaaf kan dhufu. Murteen inni itti dhufu sun immoo tiyyuu maalidhaa? Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 gubbaa irratti isa barreeffame kana hojiirra oolchuudhaaf Kiristoos lammata deebi'ee dhufa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti maal jedhaa? Harka mirgaarra dhaabbachuu fi harka bitaarra dhaabbachuun jira jedha miti ree? Warri sagalee koo dhagaye, warri anatti bule, waaqummaa koo kan amane, kan cuuphame, dhiiga koo foon koo kan fudhate harka mirgaarratti dhaabbata. Innis hoolaadhaan fakkeeffamaa jedhe. Inni harka bitaarra jiru mootu re'eedhaan fakkeeffamaa jedhe. Isa dhiiga isaa foon isaa hin fudhanne, isa isatti hin amanne, isa cubbuu hojjetaa ture, isa badii hojjetaa ture sun immootiyyuu harka bitaarra dhaabbataa jedhe. Kanaaf yeroo achi Kiristoos yeroo dhufu murtee isa dhumaatiif yeroo dhufu ilmaan namaatiif maaltu kaawwamee akkuma qulqulluun Yaaqoob lakkoofsa boqonnaa tokko irratti nu barreessetti ilmi namaa amantaa isaatiif hojii isaatiif amantaa isaa walitti fidee bakka tokkotti qabee deemuu akka qabu kitaabni keenya nu barsiiseera nutti agarsiisee jira. Kiristoos addunyaa kanatti kan hojjete kanumaadha. Zeen akkamitti fayyina akkamitti du'aa isa wajjin kaan akkamitti isa wajjin dhaabbachuu dandeenya isa jedhamuu fi wangeela Maatiyos boqonnaa 25 dubbisuun gahaadha. Dadhabin ilmaan kiristiyaanaa hunda isaa wangeela sanarratti kan guduunfamu. Maaliif dhaaltu mootummaa isaanii argachuu barbaadu maal jedha? Beela nan baafne, daara nan baafne, dheebuu nan baafne, hidhamu nan gaafanne, rakkadhu nan oolchine, keessummaa ta'ee dhufu nan bulchine jedhee achirra kaa'ee jira. Addunyaan kun immoo uummata hunda isaa kan ittiin qoraa jirtu amma kanaadhaan. Kanarra jirraa hoo ilmi namaa addunyaa kanarra kan jiru waan gaarii kana kan hojjetu kan soomuuf kan sagaduuf aarsaa kurnoosaa kan baasuuf booda dhufaatii Kiristoos irratti harka mirga isaa irra dhaabbachuudhaaf. Kiristinnaan kan jedhu wayinuu amantaa kiristiyaanaa kan jedhu hundi isaa kan guduunfamu deemee kakuu ofarraa kakuu haarattis fiddu Maatiyos 25 irratti kan guduunfamu hundi isaa. Kana namni hojjetee harka mirga kiyyarra dhaabbata waan jedheefi dhaaltuu mootummaa isaa argachuuf harka mirga isaa karaa harka mirga isaa dhaabbachuudhaaf dhaaltuu mootummaa isaa argachuudhaaf kan beela baasuun kan daara baasuun kan dheebote dheebuu baasuun kan hidhame gaafachuun kan dhukkubsate gaafachuun warra rakkatan gargaaruun isa kiristinnaa isa dhumaati jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya ammas irra deebi'uudhaan baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 nagaan geessan isiniin jenna. Maarrigaa guyyaa ayyaana waggaa bara kanaa sababeeffachuudhaaf abbaan keenya mana isaaniitti dhangaa nuuf qopheessanii nu eeganii jiru. Abbaan keenya dhangaa kana nu eebbisa. Dhangaa kana dhandhamaa isinis immoo mana keessan geessanii guyyaa ayyaana waggaatii waan qopheessatan nyaachaa dhugaa soorachaa akka nu daawwachaa jirtan abdii qabna. Amin.
Tole kan daawwachaa jirtan TV Sagalee Dhugaa waldaa duukaa bu'ootaa tajaajila dhugaa mana kiristaanaati. Keessumaan ayyaanaa keenyaarraa immoo ergamaa dhiifamaa Qomoos Abbaa Shinoodaa Urgaati mana isaaniitti argamna. Abbaa keenya isin hojii gaggeessaa mana lubummaa kutaa magaalaa Sooltaa fi mana Abbichuuti. Yeroo abboonni baay'een waldaa kanarraa dhiyeessanii waldaa baqatanitti isin garuu miseensa waldaa kanaa ta'uun gara tajaajila kanaatti dhuftanii Waggoottan caan torban darbaniifis waldaa kana olaantummaadhaan gaggeessaa turtanii mee gara tajaajila waldaa duukaa bu'ootaatti akka dhuftaniif maaltu kutannoodhaan akka deemtan isin kakaase? Gara waldaa kanaatti yeroo dhufu jalqaba irratti eebbifamaa abbaa keenya abbaa isaa yeroostu Dr. Naayimiidha walitti baay'ee dhufu waan ta'eef yeroo jalqabaa yeroo waldaan dhaabbatu sanaadha. Waldaan akkasii jira. Waldaa kana mee ilaali naan jennaani yedduma kana keessatti Dr. Diyaaqoon Naayimii Fayyisaa naa bilbilee isaan wal barre guyyama jalqaba waa'ee waldichaa abbaan keenya eebbifamaa abbaa isaa yeroo sanatti manani ani bakka shakkii tokko malee gaafii tokko malee amane yeroo san maalidhaafi osoo mana akkasiis duras gaafii keessa tureedha. Erga gara munkasinnaatti dhufee Teoloojii Sillaasee kan yeroo baradhus baadiyaa keessa tajaajilaaf yeroo deemnu ummanni gaafa namni afaan isaatiin lallabu gaafa ummanni afaan isaatiin tajaajila argatee dhagahu miirri isaanitti dhagahu wanti isaan keessa jiru baay'ee natti dhagahamaa ture. Jidduu kana keessa waldaan duukaa bu'ootaa dhufe. Zan kan arginaan tajaajila afaan ummanni dhagahuun Bataskaana baadiyaa keessa jiru tajaajiluudha waan ta'eef ummata kana tajaajiluudha waan ta'eef ummanni kun gara mana amantaa isaatti deebi'ee amanee wantoota adda addaa irraan bilisa bahee dhaaltu mootummaa Waaqayyoo argachuu qabaata kan jedhu duruma ijoollummaa kiyyaan keessa jira waan ta'eef isa kana immoo eenyurraa hin baradhee jalqabaan Baaleetti bara dheeraadhaaf hundi keessanuu beektu eebbifamaa Abuna Salaamaa jedhamu. Paappaasiin kamiyyuu Oromiffaan osoo hin lallabin paappaasiin Oromiffaan yeroo jalqabaaf lallabaa turan Abuna Salaamaadha. Baadiyaa keessa wajjin deemnaa bakka namni dhaquu hin dandeenye bakka fardi seenuu hin dandeenye luka isaaniitiin gaara ba'anii bu'aa badii afaan ummanni dhaga'uun tajaajilu. Gaafa isaan afaan ummanni dhaga'u kanaan tajaajilan bara san keessatti jechuudha. Bara waa'een afaan Oromoo hin yaaddamne keessatti Ortodoksii kan ta'es kan hin ta'inis Abuna Salaamaatti dhufama har'a jennaan baay'ee eegamu. Akkamitti paappaasiin kun akkamiidha abbaan kun akkamiidha afaan Oromootiin tajaajilu jedha waan ta'eef yeroo sana keessa ture dhimmi tajaajila afaanii kun jechuudha. Sanaan booda dhufeennaanis Abuna Saayiroosis akkasumattan argadhe waldaan duukaa bu'ootaa mootu dhufee harka caalaa waan ani barbaadu san haala naa mijeesseetti waldaatti makame jechuudha. Daawwattoota keenya gidduutti immoo faaruu faarfattoonni waldaa duukaa bu'ootaa wiirtuu sabbataa faarfatan tokko isin affeerraa. Du'aa ka'eera ilmi Maariyaamii du'aas mo'eera ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii du'aa ka'eera ilmi Maariyaamii du'aas mo'eera ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii bannee qubneerraa yeroo jennetti abdii dhabeessaa yeroo taanitti abdii nuuf ta'ee bakka hundumaatti du'aa ka'eera ilmi Maariyaamii du'aas mo'eera ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaaraamii gidiraa iddoon irra raawwatee kana hundumaas waa'ee koof baatee gannaat galuunis carraa kootaatee du'aa ka'eera ilmi Maariyaamii du'aas mo'eera ilmi Maariyaamii
galaataan ba'ee garaarame waadaanuuf galee hunda raawwatee fannoo jidhaafi gooftaan ni baatee uffata dhiigaan gadii uffatee du'aa ka'eera ilmi Maariyaamii du'aas mo'eera ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaarame eenyutu raawwatee isa kana hundaa jaalala abbaa koo hundumarraa ameen fayyinee hunduu gammadaa du'aa ka'eera ilmi Maariyaamii du'aas mo'eera ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaarame du'aa ka'eera ilmi Maariyaamii du'aas mo'eera ilmi Maariyaamii galaataan ba'ee garaarame. Faaruun booda walitti deebinee jirra. Obboloota keenya faarfattoota wiirtuu sabbataa akkasumas immoo wiirtuu muummee waliin ta'uudhaan faaruu kan nu dhageessan sagalee jireenyaa Waaqayyoo isaan dhageessisu abdii kan godhan dhaaltu mootummaa isaan taasisu. Maarreegaa qophiin kun qophii ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bara 2018 sababeeffachuudhaan isin biraan gahaa jirrudha. Rakkoo mana kiristaanaa gama tajaajila afaan Oromootiin jiru akka waliigalaatti eenyutu furmaatatti kenna? Tajaajilli hanga tokko karaa lallabaatiin wal qabatee kan jiru kennamaa jira. Parsantii baay'ee gadi bu'aadhaan jechuudha. Parsantii baay'ee gadi bu'aadhaani akka baay'ina uummataatii fi akka bal'ina lafaatitti tajaajilli afaan Oromoo ammas bakka yaadames hin geenye bakka barbaadamu sanis ga'uudhaaf immoo gana ammas baay'ee guddaadha baay'ee gaafata. Sababiin isaa tajaajila kana warroonni tajaajilan tokkoffaa baay'inaan jiraachuu dhiisuun isaanii inni lammaffaa warroonni mootiyyuu manneen mataskaanarra jiran isa aaxbiyaarraa kaasanii hanga kutaa magaalaatti jiran irratti iddoo tokko osoo hin ta'in iddoo harki baay'ee caalaadha jedhamee jiramu irratti rakkinni ammas jira, dhorkanis jira, ari'amuunis jira. Tajaajila akka barbaadetti bakka barbaade gahaa hin jiru. Kun immoo yaa'u dhimma sabummaa osoo hin ta'in dhimma namni lubbuu namaa fayyisuudha. Dhimma lubbuu namaa fayyisuu kanarratti immoo hundi isaa hubannoo akkasiis hin qabani. Isaan kun osoo hubannoo hin qabneedha. Isaan kun immoo tajaajiluma afaan kanaa warroonni hin barbaanne parsantii guddaan jira waan ta'eef bakka barbaadame ammas hin geenye. Kanaaf rakkina adda addaa qaba. Furmaata kana kan kennuu danda'u eebeloo osoo hin ta'in kana guutuu tajaajila mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo kan ta'e hundumarraa kan eeggamudha kun. Eenyumaanuu afaan dhagahuun baratee gaabbii galee dhiiga isaa foon isaa fudhatee gara mana amantaatti akka deebi'u cubbuudhaan gargar akka bahu ijoollee Waaqayyoo akka ta'uudha fi kaayyoon karoorri afaaniin haa baratamu jedhame malee iccitii birootis hin qabu qabaachuus hin danda'u. Kanarratti immoo addunyaan tun addunyaa qorumsaati waan ta'eef namoonni tokko qajeelummaa hin qabanii fedhas hin qabanii kanaan kan ka'e rakkinatu jiraadhaaf malee hunduma keenyarraa xiqqaa guddaarraa gubbaadhaan galjalaatitti hundumarraa eeggama kun. Lammaffaan immoo yeroo jalqabaaf afaan kanaan waldaa sagantaa afaan Oromoo kana jalqabee tajaajilaa jiru guutuu Itoophiyaa keessatti biyya alaas biyya Arabaas Ameerikaa keessas Awurooppaa keessas amma bal'atee deemaa jiru kana waldaa duukabotaa wajjin dhaabbachuudhaan waldaa duukabotaa deeggaruudhaan uummanni afaan dhagahuun baratee gammadee gara mana amantaatti akka deebi'u manni amantaa Oromiyaa keessatti immoo kan kooti hidhee qabatee akka itti fufu hundi keenya waldaa duukabotaa maddii dhaabbannee isa wajjin waan nurraa eeggamu waan gochuu qabnu gochaa tajaajila kan akka bal'ifnu jechuun barbaada. Egaa isin erga gara waldaatti dhuftanii miseensummaarraa kaasee amma hojii gaggeessummaatti waldaa kana tajaajiltanii ammas tajaajilaa jirtu. Waldaan duukabotaa waggoota 10 darban tajaajila mana kiristaanaa keessatti qorumsoota akkam akkamii isa mudachaa ture. Kana malees immoo bu'aa tajaajila afaan Oromoo keessatti hawaasaaf inni buuse maaliin lakkaa'uu dandeenya?
qorumsa baay'eedha kan jiru. Qorumsa jiru kana mootu sodaatanii dubatti deebanii taanaan ammas deebi'ee uummanni Oromoo kun amantaa gadhiisee baha. Kun maaluma jedha warri qeessonni kun luboonni kun maal iyyu jedha malee waa'ee kadhannaa ta'uu isaa waa'ee akkamitti gaabbiitti galuu waa'ee maalii kan hin hubatu ammas. Zan maal barbaachisaa hundi isaatiiyyuu afaan uummanni sun dhagahuun qorumsa kam keessayyuu darbamee aarsaa kamiyyuu kaffalamee aarsaa kamiyyuus kafallee tajaajilli afaan tajaajiluu kun akka lafa qabatu akka galma gahu qaamni hundi isaatu osoo karaa kallattii kanaan itti deemame kan jedhu yaada qaba. Hunduma keenya irraa eegama kun amma Mr. Y or Mr. X waan jedhamu miti kun hunduma keenya irraa eegama hanga sadarkaa keenyatti rakkina jiru wajjumaan qabannee isa galmaan gahuun barbaachisaadha. Amma parsantii meeqa deema osoo naan jettee na gaafate baay'ee parsantii muraasi gadi bu'aa hin geenye ammas baadiyyaa hin geenye uummanni ammas dhagaa hin jiru ammas gara mana amantaa deebi'aa hin jiru mana ortodoksii akka amantaa saba tokkootitti kan laallamaa jiru. Kun maalirraa kan dhufe barumsa irraa kan dhufe. Siyaasnis immoo rakkina fideera. Siyaasa hordofanii warri siyaasas itti fayyadamanii jiru. Kan hunduu chaalenjii kan hundi cabsanii garuu rakkina hundarra dabarree uummata biraan gahuun baay'ee barbaachisaadha. Chaalenjii qaba. Rakkina guddaa qaba ammas. Inni tokkoffaa irratti hooggantoota mana amantaatiin wal qabateeti. Axbiyaa irraa kaasee hanga gubbaatitti warroonni jiranii tajaajila afaanii kana fedhan qaban. Tokkoffaa warri afaan kana hin dhageenye falmii guddaa geggeessu. Uummanni akka afaan isaatiin hin baranne. Lammaffaa mootu warrummaan afaan keenyan tajaajilanii mootiyyuu bu'aa foon isaanii warroonni barbaadan kabaja teessoo isaanii warri barbaadan tajaajilli afaanii kun akka galma hin geenye warroonni barbaadan jiru ammas. Inni guddaan kan chaalenjii godhaa jiru garuu bulchaa dabirii irraa kaasee hanga abbootii bira ol gubbaa gahutti tajaajila afaanii kana hin barbaadan. Gubbaan eeyyama hin kennu galjarraalatti garmootiyyuu atachitti qabe akkas godhe jedhuuni warri achirra jiran mootu deena keenya hojii keenyaa dhabna waan jedhaniif isa kana galmaan gahuutti baay'ee rakkinatu jira. Uummanni haa baratu afaan isaatiin haa dhaga'u jedhee hanga lubbuu ofii kennatti kan gahe kan akka Abbaa Saayiroos abbootiin biroos dhalachuu barbaachisa. Tole abbaa keenya gaaffiidhuma guyyaa ayyaanaa du'aa ka'uu yookiin faasikaa kana hordoftoonni amantaa ortodoksii tokkummaadhaan maal gochuu qabu? Macaafni qulqulluuf manni kiristaanaas maal jetti? Manni kiristaanaa kan jedhu gabaabumatti waliin nyaadha, waliin dhugaa, waliin gammadaadha. Kiristaanonni immoo akkamitti kabajuu qabu isa jedhuudhaaf immoo kiristaanni hundi isaatiiyyuu yeroo gammachuuti. Yeroo gammachuu kanarratti mootiyyuu ollaa irratti harki qalleeyyiin jiraachuu danda'u. Mana amantaa keessatti warri harka qalleeyyii jiraachuu danda'u. Qabnus dhabnus waanuma qabnu sanarraa waan ofii qopheeffanne sanarraa warroota rakkatan warroota waan nyaatan hin qabne isaan yaadachuudhaan yoo danda'ame mootii warri humna qabu akkuma mana isaa keessa gammachuun jiru san ollaa isaas karaara warri jiran bakkee warri jiran taskaana keessa warri argaman warroonni homaan qabne yoo jiraatan ta'e isaan gargaaruudhaan gammachuu kan waliin itti fufuu qabna. Maaliidhaaf Kiristoos du'aa ka'ee jira kan jennu du'aa ka'eetiin Kiristoos maal fidee dhufa diinni nurraa cabee jira, si'ooliin cufamee jira, balballi jannataa banamee jira. Kana hunda mootu kan nurraa cabse Kiristoos kana booda bilisa baane jenneet faarfannaa miti. Akkuma nuti akkasitti gammannu sana warri ollaa keenyas immoo kana yaadanii gammachuu kan danda'ani yoo nyaatanii yoo dhuganii yoo quufanidha. Isaanis mana isaanii keessatti ollaa laaluu osoonis qabaadhee jedhu osoo akkas naaf ta'e jedhu malee gaafa sana Kiristoos naaf du'aa ka'eedhaan hin gammadan. Maaliif waan garaa keessa isaan keessa jiru san yaadu waan ta'eef. Akkas akka yaada san keessa hin galle waanuma qabnurraa isaaniif qoonnee gaafa kennine gosh gammachuudhaan Kiristoos du'aa nuuf ka'ee jira. Sababa sanaan nutis kun fooniis gammannee jira lubbuudhaanis gammannee jira akka jedhanitti gammadan waan qabnu waliin qooddannee waliin osoo hirmaannee baay'ee gaariidha jedha. Guyyaan guyyaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana du'aa ka'uu kana sababeeffachuudhaan ergaa baga geessanis ta'u yaada afes jettanii akkasumas immoo miseensota waldaa duukaa bu'ootaatiif kiristaanota addunyaa guutuu irra jiraniif ergaa fi dhaamsa abbummaa qabdan. Jalqaba irratti sagantaa kanatti yaaddanii ana biratti qopheessuu keessanii baay'ee ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan kiristaanni guutuu addunyaa irra jiru hundi isaatu amantaa ortodoksii tawaahidoo hordoftan hunduun keessanuu baga du'aa ka'eetii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin gahee jechuun barbaada. Sadaffaa itti aansuudhaan akka waldaa duukaa bu'ootaatti waldaan duukaa bu'ootaa hanga tokko socho'ee jira.
iddoo qaqqabu ga'u barbaadu garuu hin qaqqabne hin geenye bakka jirtanitti jabaadhaadha. Hojii itti cimaadha. Qorumsi adda addaa jiraachuu danda'a. Rakkinni adda addaa isin mudachuu danda'a. Kana hunda keessa dabartanii garuu lubbuu fayyuu ilaalaa waan hojjechuu qabdan naamusaan abshaalummaadhaan abbootii wajjinis uummata wajjinis walii galuudhaan waldaa kan akka babal'iftan, waldaa kan akka guddiftan, waldaan kun hanga iddoo barbaadame san ga'utti waldaa duuka bootarraa wanta guddaatu eegama waan ta'eef xiqqaanis guddaanis ijoolleen waldaa duuka bootaa dadhabnee akkasii dhabne osoo hin jedhin osoo hin nuffin tajaajila waldaan duuka bootaa qabatee deemu kana itti akka fuftan adaraa isiniin jedha. Miseensa waldaa duuka bootaa warri hin taane mootu warri miidiyaa kana hordoftan hundi keessaniyyuu kaayyoon waldaa duuka bootaa uummata afaan isaatiin barachuu barbaadu kan afaan isaatiin barsiisanii dhaaltu mootummaa akka argatu goosii waan ta'eef kanarratti hundi keessanuu gahee keessan akka baatan adaraan isiniin jedha. Koreen waldaa duuka bootaa mootu cimtanii halkanii guyyaa hojjechuudhaan hanga dhumaatitti wanta isinirraa eeggamu hanga gaafa guyyaa du'aatitti hojjettanii waldaa kan akka ceesiftan mana amantaa cufamee akka bansiiftan tajaajila isinirraa eeggamu kamii isaatiyyuu akka kennitan adaraa isiniin jechuun barbaada. Hundi keessanuu jiraadha fayyaanutaa Kiristoos du'aa ka'ee jira kan jedhu guyyaa har'aatitti labsamee jira. Hundi keessanuu baga gammaddan. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa keenya ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan keessummaa ayyaanaa qabannee kan isiniif dhiyeessine abbaa keenya ergamaa nagaa Qomoos Abbaa Shinoodaa Urgaati. Gaa qophiin isaanii wajjin mana isaaniitti argamnee ayyaanaaf isin biraan geenye kan amma ammaatti daawwachaa turtanidha. Meeshaa hafuuraa nu taphachuudhaan waliin kan ture obboleessa keenya Daaqoon Faarfataa Abiraan Geetanaa akkasumas immoo faaruudhaan kan waliin ture obboleessa keenya Daaqoon Faarfataa Zakkaariyaas Dabalaa akkasumas wiirtuu sabbataarraa obboleettii keenya faarfattuu Marartuu Kumarraa nu tajaajilaa turte. Gama ogummaa kaameeraatiin qophicha qindeessuun kan nufaana turanii obboleettii keenya Balaayineeshii Gaashaa'uu fi obboleessa keenya Hirkoo Caalii guutuu qophichaa qindeessuudhaan amma dhumaatti kan nufaana ture obboleessa keenya Mirreessaa Tuujubaa kallattiidhaan qophicha kan isin biraan gahaa turre faarfattuu Feenet Ayyaanaa fi waa'ila koo Daaqoon Faarfataa Tolaas ba'u ture. Qophii TV Sagalee Dhugaa birootiin haga walitti deebinutti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaan Waaqayyoon tura.